السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني ميديا هواسما فيدم تهون لكيسنا وانتكون زايتي كونكوناتي دا زايتي أكام بريدا دا زي زيتون وجين هجتما كيستو شمران كينا وروتا رفينس كيس إسنجلا تجابو إسنجلا بوتوتو كنا إسنجلا هدام بقو أكسوما فورفوري أداتين إسنجلا bututu irraa fayyadamaa isiniin jedha. TikTokiin yaada nama fixachiisu waan ta'eef guutuu isaa argachuudhaaf YouTube harmee food 22 jedha. Linkiin isaa Hayat Shaashii TikTok isa jala jira. Isa irraa argattu. Akkasuma warra dhiiraatiif illee faayidaa guddaa qaba. Faayidaa guddaa akkaan barbaachisu qaba. Yoo utuu viidiyoo kana hin nuffin dhaggeeffattan akkasuma tartiiba isaa waan achirra jiru yoo akkaan itti fayyadamtan utuu hin nuffin yoo hojjettanii itti fayyadamtan seeraan isin fayyada. Ijoollee dhiiraa warroota biyya Arabaa ho'ee rifeensa keessan moluu isin jalaa godhe jechaadha. Akkaan isin fayyada irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kooppi linkii gochuudhaan sheer godhuudhaan uummata biraan gahaa. Ani waan ofii kiyyaa itti fayyadamee itti gammadeef isinii qopheessuudhaaf dirqame. Isinis akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Waan kana irraa fayyadamuudhaaf osoo hin nuffin seeraan dhageeffadhaa. Seeraa itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Shuqoo habishii halbaa jedha warra Arabaa fakkaate isa milaagaa tokko akkasuma habba soodaa xiqqishuu ani likkima itti fayyadamu zayitii kanarraa hojjetachuudhaaf jecha. Namni wallaale hin jiru seeraa itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Ani waan irraa milkaa'e jechaadha. Waan irraa milkaa'e guddeessitanii yoo dalagattanis xiqqeessitanii yoo dalagattanis akkaan bareedaadha. Irraa fayyadamaa. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessa. Waan kana olii waan faayidaa ofii kiyya irraa argadhe isinii qooda anaan of dhufa. Shunkurtii jechaadha. An haguma yaani gasdii zayitii guddaa waan hin qabneef xiqqeessee fayyadamuu barbaade. Zayitii an qopheeffachuu barbaadu baay'ee xiqqoodha waan taateef xixiqqeessee itti fayyadamaara. Qullubbii adii shunkurtii diimaa kana xiqqeessee jechaadha. Waan kana namni wallaale hin jiru. Qurunfudii yoo barbaadan booderaa itti fayyadamuu dandeessanii. irraa fayyadamaa. Zayzeetooniidha. Zayzeetoonii isin guddeessitanii itti fayyadamuu dandeessa. An garuu zayitii xiqqoo waan qabuuf xiqqeesseetuma itti fayyadamuu barbaada. Akkasuma zayitii kana jechaadha. Wallahi seeraan nama fayyada. Irraa fayyadama. Ani waa ofii kiyyaa itti fayyadama. Rifeensa keessattuu forforii isin jalaa miidhame akkasuma isin jalaa caccabu akkasuma isin irraa luqqa'u hedduu faayidaa guddaa qaba. Waan tokko gaafa hin fayyadamna jettan hin nuffinaa. Irraa fayyadama. Zayitii keenya haala kanaan qopheeffannee jirra. Yoo akkasitti danfee jedhee waan keessa jiru kanaaf akkasitti danfa. Kana wajjumaan keettan jechaadha. Haa qabbanaa'u elbaa qopheeffattanii keettan jechaadha. Sa'aatii itti fayyadamtan sa'aatii shaawora keessan seenuu barbaadan foolii qabu. Sa'a shaawora keessan seenuu barbaadan dursitanii utuu shaawora hin seenini
rifeensa keessanitti dibatan jechaadha. Seeraan qubaan keessa seensiftanii akkaan bareedaadha. Irraa fayyadama. Akkasuma boleeyyan keessaniif sheer godhaadha. Zayitii ani amma waan xiqqishuu qabuuf waan xiqqaa kanatti hojjadhe malee gaafa waan guddaa zayitii xiqqoo waan qabuuf waan xiqqishuu tana hojjadhe. Elbaallee pilaastika qopheeffatte gizaaza qopheeffatte sun akka haala fedhii keetiiti akka itti fayyadama keetiiti irraa fayyadamaa. Keessattuu ijoolleen shamarranii warroonni rifeensi keessa isin jalaa caccabu akkasuma isin jalaa bututu isin irraa hiddaan buqqa'u jechaadha. Hinnufina itti fayyadama. Akkaan bareedaadha. Anufi kiyyaa waan itti fayyadamee irraa milkaa'eef isin waraabuu danda'e irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya warroonni akka kiyya rifeensi isin jalaa caccabuu isin irraa buqqa'u akkasuma forforii garaagaraa qabaatan jechaadha. Waan kanallee namni wallaaleen jiru isallee maankaa takkatti itti dabaltan jechaadha. Akkaan bareedaadha. Irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraa haga qabannee walitti deebinuu nagaan nu turaa. Share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa. Akkaan bareedaadha. Waan kana keessaan dhimbiibdan jechaadha. Guyyaa tokkoof hojjettanii lafa kaa'attanii guyyaa takka booda keessaa dhimbiibdanii suuta itti fayyadamtanii itti dibattanii jechaadha. Nu jajjabeessa. Share subscribe gochuudhaan obboleeyyan teessan biraan gahaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkana isin qarare asin naqatan OA elbatti naqina. Elfa pilaastikaati yoo waan fayyadamtan taate isin jalaa guba waan ta'eef elba erga zayitiin qabbanaa'e itti buufattanii